Ramee yaada fudhannaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan keessan maal jedhama? Maqaan kiyya Saahib Abdallaa naan jedhani. Saahib Abdallaa. Eeyyee. Dhalataa isaati. Lataa godina Jimmaa aanaa mannaa ganda Somoddoo naan jedhan. Ganda Somoddoo. Barataa Shawwal. Barataa Shawwal Saqqaa. Shawwal Jamaalii godina Jimmaa aanaa Saqqaa kashaamaa watarraa qubatan har'a waggaa 3 fi isaan biraa jirra maashaallah. Erga Somboo dhuftanii Saqqarraa maal wanni isin argitan kun? Wanti nuti agarree fuuldura kanatti aalema qubsiifame jechuu jira dhageenyee ture. Har'a immoo jira mee ni ilaalla akka jiritti jiran jennee dhufne gaafa dhufnu numtiyyuu bakka deebinee gammachuu parsantaa dhibbatti bareechinee itti gammanne haalli jiritti qophaa'anii jiran haalli jiritti eegaa jiran haaya nama gammachiisu nama hawwatudha. Kanaaf jajjabaadhaa jechuun dhaamsa kan keenya jechuun dhaama baay'ee isaadhaa gammachuu guddaatu dhiira jiraarraa dubara jiraarraa xiqqaa jiraarraa guddaa jiraarraa namatti mul'ata maashaallah jechuun dhaamsa dabarfadha maashaallah. Wanti nu balleessine nutti ka'amu hin jiru. Wanti badee egaa silas wanti tokko guutummaan guutuutti ni argama jechuun hin danda'amu haga ammaatti nagarre walaakin garuu yooma jiraate iyyuu lafa bal'aa qabdu waan ta'eef ganaa ni qajeelfattan jennee itti yaanna kaayyoon keessan ammallee sa'aatiin keessan bal'aadha. Kanaaf ganaa siichi fuuldura kanatti walumaan jijjiirtu walumaan sirreeffattu jenneeti yaannaa isiniin jechuudha dhaamsi kan keenya maashaallah. Oke, maashaallah iddoo galatoom isin jenna maqaa keenyatti. Maqaan kiyya Saahib Abdallaa Sheekh. Saahib Abdallaa iddoo galatoom isin jenna. Haasaa dabarroo gama salphii lammaffaa irratti isin maqaan keessaniin. Maqaan kiyya Ra'iis Sheekh Mujaahid naan jedhani. Salaamadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Ra'iis Sheekh Mujaahid naan jedhu. Aanaa Dedoo ganda Siyoo Siddisaattan dhaladhe. Yeroo kana keessatti Shawwal Jamaal aanaa Saqqaa keessatti argamanuu bira jira. Yeroo kanaaf immoo naannoo magaalaa Sombootti argamna. Uummanni Somboo akkamitti jira waan ulamaa qobsiisuudhaan wal qabatee ganaa Shaabaanaa as dhufu keessatti ulamaa qobsiisaa waan jiranuuf sochiin jira akkam waan jedhanu laalchaaf jecha dhufnee uummata jira laallee uummata jiraarraa dhiiraa fi gennoota jiraarraa qeerroo fi hangaftoota jiraarraa waan nama gammachiisuu fi haala namatti tolutu mul'ata. Dabalatee immoo wanni gammachuun jiru Somboorraa kaanee gadi dhufnee ala jennu quraana warra baasetu jira eebbisiisaa quraanaatu jira jennaan itti gorree quraana qaraasisuu kan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam fudhatanii mu'jizaa isaanii guddaa bu'uurri ilmaan islaamaa kan ittiin bu'uureffamtu kana waan ta'eefi gammannee itti gorree gaafa jennu haalli jiru sochiin quraana qaraasisuudhaan wal qabatee eebba guyyaa boruu irratti qopheessan irratti